yeroo tokko maqalee dhaxxanii turtan marsaa hawaasummaa irratti baay'inaan ka'ee argaa ture. Mee waggoottan 27 darban TPLF egaa kan aangoo irra ture. Boodarra immoo TPLF maadhee isaa gara Tigraayitti deebisee hoogganoonni isaa baay'een gama sanatti jiru Finfinnee irraa ka'anii isin immoo gara Maqalee dhaxxanii turtan. Inni sun akka biraatti haasa'amaa ture. Mee maaltu gara Maqalee isin geesse yeroo sana? Waan kun deddeebi'ee yeroo baay'ee na gaafatameera. Wanta kanaaf wanni ka'umsa ta'e simpooziyemii afaan Oromoo guddisuu jedhu tokko irratti yeroo tokko affeeramee tan naqee osooma qooda fudhataama ta'e bakka hin argametti mee waa'ee guddina afaan Oromoo ibsa wayii tokko nuuf kenni jennaan ibsa wayii tokko waanuma yaadadhu keessaa waa'ee tokko kennitan ture. Ibsa sanarratti afaan ofii guddifachuudhaaf wantoota nama dandeessan annisaa afaanii kan jabeessan maal akka ta'an kaaseetan ture. Wantoonni immoo annisaa afaan tokko gadi xiqqeessanii afaan sun suutaan dagatamee akka inni badu akka inni irraanfatamu dhalootaatii dhalootatti akka inni hin darbine wantoota taasisan immoo tokko kaaseetan ture. Achi keessatti hiikni addaa kennamee fi fakkeenyaatii fi waa'ee gaa'ela saba alaa yookaan saba ofiitiin alaa fuudhaa fi heeruma yookaan gaa'ela geggeeffamu irratti yaada kenneetan ture. Gabaabaadhumatti ani kan jechuudhaaf yaale gaafa sana gaa'ela tokko keessatti ani nama afaan tokko dubbatu ta'ee ati warraa koo nama afaan biraa dubbattu yoo taate gaafuma gaa'elli sun gaafa jalqabamu afaan humti ittiin eebbifaman iyyuu nama rakkisa. Eenyutu eebbisa? Afaan maaliin eebbisuun geggeeffama? Yoo fakkeenyaatiif waldaa amantaa keessatti geggeeffamu ta'e afaan maaliin geggeeffama wanti sun? Yoo hin sirbama ta'e afaan maaliin sirbama wanti sun? Afaan sana keessaatii tokko ammoo dhiifamuu jalqabuu qaba. Yookaan kan kootiin sirbama yookaan kan ceetiin sirbama. Yeroo xiqqaa immoo tarii lamaan isaatiin gochuu ni danda'u. Ijoolleen kun gaafa dhalatan afaan maqaa eenyuutiin moggaafamu? Maqaa isa kan saba kan kootiin immoo saba kan ceetiin moggaafamu. Mucaan sun immoo akkamittiin fudhata? Afaan isaa maqaa isaa fi eenyummaa isaa akkamittiin asooseetu godha? Afaan immoo kan koo fudhata moo kan isee fudhata? Manuma keessatti yoo afaan maaliin itti haasofna? Kan koon itti haasofna moo kan isheen itti haasofna? Gaafuma sanaa jalqabee afaan inni tokko sadarkaan isaa gadi bu'uu jalqaba. Kun waan qisaasama eenyummaa keessa seenuu jalqaba. Eenyummaa kee dagachuu fi irraa kukkutuu qisaasuu jalqabda gaafuma sanaatti jalqabe. Kanaatiif amma danda'ametti gaa'elli saba alaa akka annisaa afaan tokko akka waan gadi buusutti fudhatamaa kan jedhuun kaase. Isa kaasee jennaan kuni waan baay'ee kaase dubbii. Duula biraa qabatee dhufe. Duula gara biraa hin fuudhinaa jedhee akkas jedhee jennaan kun wanti kun akkamittiin akka dhufeenii yaadi dama tokkoon wal bira qabee tiyoorii tokko wajjiniin wal bira qabeetanii maal jedha tiyooriin suni waa'ee kanaa jedheetan afaan Ingiliziitiin yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bakkuma barsiisuutan barattoota postgraduate fi staffiidhaa fi dhiyeesseetan afeeree namni hundumtuu Finfinnees kan jiru isa alas kan jiru namni fedha isaa qabu dhufee akka inni keessatti qooda fudhatu taasifne jechuudha. Gaaffii gaafatamee deebii kenne. PowerPointiin qopheessee afaan Ingiliffaan qopheessee kanuma dhiyeesse. Kanuma namoonni arganii yuunivarsiitii Wallaggaraatii dura kampasiin Gimbii Social Science kampasiin Gimbii na afeere. Achitti na afeeree naqee waraqaa kana dhiyeesse ammas. Isaan irraa warri dhagaan immoo Naqamtee irratti wannoon afaan Oromoo akaadaamiin afaan Oromoo tokko dhaabbachuudhaaf gaafa simpooziyemiin gaafa geggeeffamu achirratti kottuu nuuf dhiyeessi jennaan waraqaa masaniin naqee dhiyeesse. Yuunivarsiitiin mattuu achirraa warri dhagaan waraqaan kun nuunis nu barbaachisa kottuu nuuf dhiyeessi jennaan naqee dhiyeesse. Mattuu irratti warri dhagaan Jimma irratti akkuma kana na gaafatan. Jimma irratti warri na argan Maqaleetti na afeeran. Kun egaa yuunivarsiitota
biyyattii hundumaa irratti kan dhiyaachaa ture biyyattii hundumaa irratti kan dhiyaata federal institution keessatti afaan ingiliffaatiin kan dhiyaate PowerPoint wal fakkaatuun afaan wal fakkaatuun kan dhiyaataa ture anaan kan dhiyaataa ture jechuudha. Malee Obbo Baqqalaan hoogganoota TPLF wajjin wal arganii isaanii wajjin wal hin argina formaliin yuunivarsiitiin na afeere dirree xiyyaaraatti dhufanii na fuudhanii yuunivarsiitiitti na geessanii yuunivarsiitii keessatti galma yuunivarsiitii keessatti an dhiyeesse achi ba'ee dirree xiyyaaraatti na fidanii deebi'ee tan Finfinneetti gale hin bullee nama biraajii waliin agarre. Kuni fuudhanii waliin makanii daaraaf daakuu walitti makanii fuudhanii maqaa namaa xureessuudhaaf anutuun isaanii wajjin utuun haasa'eeyyuu nama siyaasaati ani TPLF wajjin utuun haasa'eeyyuu hin barbaanne malee an kanaaf hin naqne malee utuun yeroo qabaadhee tuun oolee buleera ta'e utuun hooggantoota TPLF wajjiniin maaliif arranaan nu wajjiniin hojjetu arranaan biiroon qabanii waan adda addaa qabu jara kana maaliif cunqursitu maal ta'a akka kanatti yoo wajjin hojjenne nu deemsisaa wanti kuni mee akkam hariiroon keessanii jedhee tuun warra TPLF wajjiniin utuun haasa'eetiin natti tolayyuu ture garuu yeroo isin arganne waliin isin haasuuf nama isaanii tokko iyyuu jaanuun argine malee walumaa galatti olola gaggeeffame wanti nama dhibu waan gara biraan namootumti keenya siyaasuma paartii keenya keessaatii fakkeenyaatii fi na dura namoonni walgahii afeeramanii dhaqanii Maqaleetti kan hirmaatanii kan deebi'an jiru na dura jechuudha. Ana booddee immoo ammas afeeramanii dhaqanii kan qooda fudhatan jiru. Paartiin isutu beeku paartiin delegeet godhee ergee jechuudha. Akka dhuunfaattis akka paartiittis namoonni na duras dhaqaniiru na booddees dhaqaniiru. Kun siyaasaaf ani immoo siyaasaaf iyyuu miti kanan naqe akadaamiif naqe. Garuu namoonni maqaa namaa balleessuu hin jedhamu kun naannomaa natti hin dhaga'amu. Maqaa koo otoo TPLF wajjiniin haasa'eera ta'eyyuu siyaasa ofiitiif itti dhimma ba'uuf. Ittiin dhimma ba'a. TPLF wajjiniin yoon haasa'e TPLF naa wajjiniin karaa adda addaa hin haasa'iin ture mana hidhaa keessatti waliin haasa'aa turre utuu na jijjiiruu danda'u ta'e yeroo cinqii sana yeroo rakkinaa sanatti na jijjiiruu danda'an yeroo uleenis harka jiru yeroo humna harka jiru yeroo maallaqni harka jiru yeroo sana jijjiirama ture to'annoo ta'eeti. Garuu beekaatuma waliin maruudhaaf namoonni kana geggeessanii jechuudha. Kanaaf egaa wanni Maqalee deemuun koo kanaa wajjin wal hidhatedha. It was purely academic. Waan siyaasaa wajjin. Gama biraan sababaan namoonni kana kaasaniifis TPLF yeroo ammaa qaamota waliin biyya hoogganan keessaa tokko ta'ee utuu jiru immoo qaama mufatee jiru keessaati isa tokkodha. Federeeshinii waggoottan 27 darban akka inni jabaatee lafa hin qabanneef kan gahee mataasaa qabaate TPLF dha utuu dhuguma akka federeeshiniin sabdanneessaan sun hojiirra oolu barbaadeeti inuma gochuu danda'a ture. Har'a garuu federeeshinii sanaaf abukaattoo kan dhaabbate fakkaatee bifanni ittiin achi as ba'aa jirutu jira. Mee isa kana akkaataa kamiin ilaaltu akka dhaaba keessaniitti? Sirna federalizimiin sabdanneessaa kun akka hojiirra ooluu fi addawaawiin karoora isaa ture. Kan ammoo hojii adda durummaadhaan kan gaggeessaa ture TPLF akka ta'e beekamaadha. TPLF akka inni kanatti amanuun ni beekna. Garuu gaafa hojiirra oolchu aangoon sababii harka jiruuf akka fedha isaatiif ta'utti hojiirra oolchaa tureera. Akka isaa ta'utti hojiirra oolchaa tureera. Laafaan argamee innaan yoomiyyuu taanaan mootummaan aangoorra jiru numa raawwata waan akkasii kana. Masaanuun isa bira jiru, kan isa to'atu, kan karaatti isa deebisu. Kan irratti qabsaa'u kan wareegamatti kaffalee karaa irratti kan deebisu hin jiru taanaan numa godha. Mootummaan kamiyyuu akkuma kanatti dikteetar ta'aa deema. Kanaafi kana TPLF qofatu kana godhe yoo jenne hin ta'u. Nu eessa turre yeroo sana maaf falmachuu dadhabna. Dhaabbileen irra wajjin hin jiran kun dhaabbileen irra TPLF dhibbaa dhibbatti balaaleffatan kun eessa turan gaafa sana maaf hin mormine maaf jalan dhaabbanne. Maaliif qooda isaanii ergamtuu akka ergamtuu qofatti tajaajiluudhaaf maaliif gadi bu'an maaliif ittiin qabsaa'u wajjin seerri kun kana jedha ofiin of bulchaa jedha isin immoo dhuftanii nu keessa galtanii bulchuu hin dandeessan nu gorsuus hin dandeessan akka beennutti bulchina akka aadaa keenyaatti bulchina risoorsii keenya nutu baafata nutu itti fayyadama
Gibira keenya nutu sassaabata, nutu karoorfata, nutu hojiirra oolfata, nutu gabaafata, nutu akkana godhata jechuu maa dadhaban. Eega kan hundumaa gochuu dadhabaniin booda abalutu na cunqurse jechuun hin danda'amu. Cunqursaan justified miti. Qixxee itti gaafatamu jechuudha. Itti gaafatamu. Itti gaafatamuu qabu. Har'as wanti deemaa jiru kanadha. Qabsoonis immoo kanaaf barbaachise. Kanaaf kaleessa abalutuun akkas nu godhe jechuun hin baasu har'a. Eessa turre kaleessa? Maarratti qabsaa'uu dadhabne. Kanaaf nuti kan jennu pirinsipilii sanarratti yookaanis immoo federaalizimii sabdaneessaa irratti TPLF gaaffii qabaa jennee yaadnu nuti. Dhugaa isaa dubbanneef jechuudha. TPLF kanarratti gaaffii qabaa jennee yaadnu hojiirra oolmaasaa. Garuu akkamittiin hojiirra akkasaa ta'utti hojiirra oolfateera. Kun immoo maaliif ta'e? Hir'ina keenyaan ta'e, dadhabina keenyaan ta'e. Nutu falmuu dide, nutu hojiirra oolfachuu dide, nutu jabaatee jala dhaabbachuu dide, nutu mirga keenya qabachiifachuu dadhabe. Egaa waggoota 27 darban keessatti badii gurguddaan dhaqqabanii akkuma haasa'amaa jiru akkuma argines isinis immoo warra dabii isa irratti raawwate keessaa nama tokkodha. Haala sana keessatti manni hidhaa Maayikalaawwii jira. Manni hidhaa Maayikalaawwii yeroo goda ambaataa jedhamee banamutti immoo isin namoota daawwachiisaa jirtan turtan namoota haala achi keessa ture agarsiisaa turtan keessaati nama tokkodha. Mee adeemsa sana keessatti warri daba sana raawwachaa turan akka seeratti dhiyaatanii murtoo argataniif dhiibbaa isin gootan jira? Moo kan argatan jiru? Maayikalaawwiin cufamee amma goda ambaa ta'ee namoonni daawwachuudhaaf yeroo banamu anis guyyaa lammaffaatti daawwachuun naqe. Agarsiisuuf tun taanii daawwachuuf hin naqe. Garuu gaafa naqee achi gahu baay'een isaa dhugumayyuu isa dur keessatti hidhamne sana iyyuu hin fakkaatu. Lafa exhibition. Haaromsameera. Lafa exhibition itti agarsiifamu waan akkasii fakkaata. Sirbatu jira, maaltu jira, waan mimmiidhagaatu jira, qalamni dibameera, ibsaan galeera, waan akkasiitu jira. Dur yeroo dhattee seentu mana du'aatti seenta. Gaafuma dhattee gaafa seetu waan maduuti namarratti fe'ame fakkaata. Waan ati argitu, waan ati dhageessu, callisisa, dheekkamsisa. Waan hundumaansaa du'a qofaadha kan inni sitti mul'isu. Waan sun hin agarsiisu ture. Garuu gaafa naqee achi gaafan gahu situ as ture situ arge hoomee kana meenuu agarsiisi lafa turte jennaanin maayikiraafoonii harkaa fuudhee kuni lafatti uffata keenya ofirraa baafnee waan qabnu itti kenninanii kateenaadhaan hidhamnee iddoo akkasiidhaan nuudhaa kun lafatti fincoofnu kun lafatti bulluudhaa kun jedheetan itti agarsiiserraan kan hafe waan sana daawwachiidhaaf hin dhandhe. Haa ta'uti waan sun cufamee har'a seenansa gara biraa ta'eera yoo haa jennu waan baay'ee na dhokatu iyyuu malee namoonni waan sana hojjechaa turanii maal ta'an yeroo jedhani namoonni tokko namoonni warri piroofaayilii gadiirra jiran namoonni hidhaa jiran hin beekna jiru. Namooti yeroo sana nu dararaa turan mana hidhaatti namoonni itti gaafatamtoota turan namoonni ajajan taane kennanii namarratti miidhaa kennaa turan raan gahaa turan namoonni tokko hidhaa akka jiran hin beekna. Ammayyuu jiru waan haalamne jechuudha. Garuu namoonni isaaniif ol taa'anii ajaja kennaa turanii akka isaan to'annoo jalan oolle immoo hin beekna. Kana maaliif ta'uu dadhabee inni gaaffii hunduma keenyaati. Ta'uu turra ture. Ta'uu hin dandeenye sababii adda addaatiif. Maaliif ta'uu hin dandeenye isa jedhu immoo wannoo taanee ilaaluu qabna. I think realistikii taanee waan danda'amuu fi waan feenuu fi waan dandeenyu ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaan kun utuma barbaadeeti moo kan inni dhiise yookaanis dadhabeeti kan inni dhiise isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Utuu danda'eetiin numa dhiyeessaa jedhee yaadan. Maa dadhabe jechuunis immoo iddoo sana taa'anii ilaaluudha gaaffii gara biraadha innis immoo. Isa taa'ee ilaaluu fi maal jedhan daakuun boqqolloo dimbilaadha salphaadha jedhan. Lafa rakkoon jiru hin beeknu nuti. Garuu akkuma pirinsipiliitti kan nuyi amannu namoonni miidhaa geessisan adaba argachuu qabu. Adaba jechuun seeratti dhiyaachuu qabu at least seeratti dhiyaachuu qabu. Dhiifamuu wayyuu yoo ta'e akkuma South Africa faatti yoo ta'e achittis ta'e ani kana godheeraa kanaaf immoo dhiifaman gaafadha.
yoo jedhanillee kuni madaa uummata kana namoota yeroo sana miidhan keessa isaaniillee hin tasgabbeessa jechuudha. Dhiifama gaafachuu dhumti isaanii. Garuu hin gaafatamin badii hammi sin raawwatamee hin gaafatamin hafuun isaanii garuu nama gaddisiisa dhugaadhumaaf yoo dubbatame. Garuu gaaf tokko dhiyaachuun waan hafuun miti yoo xiqqaate nuyi kana balleessineerra. Kanaaf immoo uummata kana namoota immoo miidhaarraan geenye kana immoo dhiifama gaafannaa akka jedhan hin barbaada uummanni. Kuni akka ta'u hin barbaanna nusitu aangoo qabanneetu gara mootummaattitu dhufneeti wanta nuyi goonuudha. Seeratti dhiyaachuun barbaachisaadha. Namni hundumtuu waa'ee seeraa yeroo haasofnu yoo kana goone malee waan sichi ta'u sirreessuu hin dandeenyu. Komee biraan isin irratti dhiyaatu keessumaatti qaamota tokko tokkoon waraana bilisummaa Oromoo gara mooraatti akka inni deebi'uu fi koree jaarsummaa keessaa tokkodha. Ergasii booda immoo waraanni bilisummaa Oromoo erga mooraatti deebi'ee booda immoo insummaa'ee kan jedhamutu bal'inaan marsaa hawaasummaa irraati deemaa ture. Isa kana keessatti maqaan keessan adda durummaadhaan ka'a. Mee yeroo komee kana dhageessan maal jettu? Akkamitti ilaaltu? Kuni waa'ee dhuma maalii wajjiniin wal fakkaata hojjettee waa'ee Maqalee deemuu kooti amma kaase kana wajjiniin wal fakkaata. Adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbilee biroon gara biyya keessaatti yeroo galan hundumti keenya gammannee turre, hundumti keenya bakka isaan jiran akka nama dhuunfaattis haa ta'u akka dhaabaattis haa ta'u simannaa gooneerraaf. Garuma keenya irraatii barbaanneeti. Siyaasa Oromoo keessatti eenyullee bakkeetti hafe nagaaf tasgabbiin hin bu'u jennee sababii yaannuuf jechuudha. Lammaffaa immoo namootuma nuuf qabsaanii bara nuti ija keenya hin banatin ija keenya nuu bananii namoonni baay'een utuu isaaniin quba hin qabaatin utuu isaaniin dhalatin iyyuu digirii baatanii ogummaa meeqa baatanii mana dhiisanii jireenya isaanii dhiisanii bosona keessa turan kana waan biraa miti ijuma isaanii arganii isaan waan qaamaan arganii wajjiniin ta'anii haasa'anii harka fuudhanii ulfinaan biyyatti galchuun iyyuu ulfina tureen. Hundumti keenya kanadha kan goone. Gammachuun nutti dhaga'ame hagana kan jedhamu hin turre. Achi keessaati gaa abdiin guddaatu ture sababii ta'eef booddee bakka tokko tokkotti walitti bu'iinsi yeroo dhufu baay'ee haala nama yaachisurra ga'ee kun maaliif ta'e rakkoon kun eessa jira isa jedhu hayyoonni sirratti mari'atanii abbootiin gadaa abbootiin amantii namoonni siyaasaa akkuma kana irratti sadarkaadhaan irratti mari'achaa turaniiru. Yeroo immoo dubbichi homaa hiikamuu diddee haala hamaarra yeroo inni ga'u immoo uummanni iyyuu bal'inaan akka inni keessatti qooda fudhatamu ta'eera. Mariin kun hundumtuu eega geggeeffameen booda paartileen siyaasaa keessatti qooda fudhatan walitti bu'iinsa kana keessatti kallattiidhaan harki isaanii keessa jira jedhaman waliigaltee uuman jechuudha. Waraanni dhaabbachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo galuu qaba. Isa jedhu irratti ta'anii walii galan. Isaantu murteeffate. Qaama hoogganu dabalatee. Qaama hoogganu, qaama olaanaa dhaabbilee lamaan hoogganan. Karaa raayyaa ittisa biyyaa immoo itti aanaan Taamaajoor Shumiin biyyattii kan keessa jiran. Qaamoleen siyaasaa kun immoo executive isaanii yookaanis immoo koree hojii raawwachiistuu isaanii wajjiniin mari'atanii kan murteessan. Murteessanii garuu wal amanuu hin dandeenyu nuyi akkaataa galma isaatii irratti yoom akka galu, eessatti akka galu, leenjii maalii akka fudhatu, leenjii sana booddee akkamittiin akka bobba'u, akkamittiin uummatatti akka makamu kan kana hojjetu garuu qaami tokko hojjechuutu irra jira jedhan. Qaami tokko jiraachuutu irra jira jedhan. Murtee kana namni gara biraan hin murteessine isaanidha kan murteeffate. Dhaaba kana lamaan. Eega dhaabi kun lamaan taa'anii galuu qaba waraanni kun. Silas nagaadhaan qabsaa'uudhaaf galle jedhaniiru
nagaadhaan akka qabsaa galanii qabsaaniif haala mijeessina jedhaniiru. Warri sun immoo kanarratti walii gallee dhufne ammas kanumarratti ciccina. Murteen keenya murteedha. Garuu kan kana hojiirra oolchuu atu isa hojiirra oolchitu atis hojiirra oolchitu anis hin amanu anis kanan amanu. Kanaatiif koreen tokko kana gidduutti koreen tekniikaa tokko murtee isaa miti maqumti isaayyuu tekniika koree tekniikaati tokko akka dhaabbatu taasifame jechuudha. Kun immoo dhoksaatti harka lafa jalaatti otoo hin taane lafa miidiyaan kun jirutti miidiyaan keessanis OBNs bakka jirutti jechuudha. Bakka miidiyaan jirutti bakka abbootiin gadaa odaa torbarraa dhufanitti bakka jaarsoliin biyyaa hundumtuu dhufanitti bakka beektonni hundumtuu wal ga'anitti bakka televizyinaa fi raadiyoodhaan guutummaa biyyattii fi addunyaa irratti tamsaasamaa jirutti koree tekniikaa tokko lama sadii jedhanii nama tokko maqaan dhaame jechuudha. Kanaatiif koreen tekniikaa sun murtoo sana keessatti hin qabu cirumayyuu hagalu hadhiisu maal haa ta'uusaa keessa hin jiru. Dhaabbileen kun eega murteeffataniin boodati eenyu fa'i kan hojiirra oolchuu tekniikaan kan kana gargaaru jennaan qaamni bilisa ta'e gara lamaanuu keessaa bilisa ta'e kan isaan komee irratti hin dhiyeessine hojii irraa oolchuu kan jedhu dhufe jechuudha. Bifa kanaatiin hin yaadattu yoo ta'e gaafa sana namoonni jalqabaa warri wannoodhaan warri eeraman jeneraalota dargii turan sadanuu isaanii. Jeneraal Abaluu Abaluu, Jeneraal Abaluu Abaluu, Jeneraal Abaluu Abaluu jennaan mana keessaati komee qabnaa. Jarreen kun waan kaleessaa san malee waa'ee siyaasa biyyaa kana amma haala inni itti deemaa jiru quba hin qabanii. Lammaffaa immoo hariiroon isaan uummata kana wajjin hin qabaniyyuu hojii kana hojjechuudhaaf kan isaan dandeessisu miti. Umrii isaaniis maalis daddabalate. Sababii kanaatiif isaan nuufaa turanii kan jedhu ka'e mana keessaa jechuudha. Komeen irratti ka'e hin hafe. Isa booddee Abalu hintaa Abalu harkatti rukutaa Abalu harkatti rukutaa. Namoonni baay'ee namoonni maqaan isaanii dhaame hin ta'uu jedhanis jiru. Quba qabna hunduma isaanii. Maqaa dhaabuun barbaachisu malee namni maqaan dhaame namoonni maqaan isaanii dhaame mormiin irratti dhiyaate. Mormiin irratti dhiyaate. Abalu gaafa jedhan mormiin irratti dhiyaate lakkii hin ta'u. Maaliifi gartu malee ta'uunsaa niwutiraal ta'uunsaa amansiisaa miti jedhanii gartuun tokko yeroo mormii irratti kaasu yeroo sun bira darbama ture. Akka kanaatti bira darbame Jawaaris akkuma kanatti maqaa dhahame namni irratti komee kaase hin jiru. Gartuun lamaanuu tole jedhanii fudhatanii anaanis gidduutti maqaa koo dhahame namni komiin irratti kaase hin jiru. Ani immoo waan sana keessatti qooda fudhachuudhaafis immoo fedhan qaban ture. Tokkoffaa naannoon rakkoon itti mudate sun rakkoon keessa jiru sun naannoo ani itti dhaladheedha. Itti gaafatamni akka nam tokkotti narra jira. Rakkoo naannoo ani itti dhaladhee uummata ani keessaa bahee na barsiisee gaaf tokko rakkoo kootiif qaama hiikaa ta'a jedhee itti gaafatama natti kennate. Kana keessatti qooda fudhachuun dirqama koo ture. Kanaatiif akka nam tokkotti kanas fudhadheera. Darbee immoo siyaasa kana keessa sababii jiruuf rakkoon uummata kanaa numa nu laallata hunduma keenya. Hiikamuunsaa hunduma keenyaan fayyada. Hiikamuu dhabuunsaa immoo hunduma keenya miidha jedhee sababii yaaduuf maqaan koo gaafa dhahamu nan fudhadhaanis jechuudha. Bifa kanaatiin tokko lama jedhamee eega namni 70 eega fudhatameen booda wannoo Oromoo keessa 70 waan jedhamu hin jiru. Namni biraan itti dabalamuu qaba jedhameeti dhumarratti nama 71 abbootii gadaa keessaa, haadholii siinqee keessaa, hayyoota keessaa, beektota maal keessaa akka kana jedhameeti tokko tokkoon specified ta'ee lafa taa'ee jechuudha. Bifa kanaatiin filatamne. Kanaaf nuyi murtoo sana keessas hin jiru. Kun haa ta'u, kun haa dhiisu, haa galu, haa hiikkatu, hin hiikkatiin kan jedhu
Tasuma murtee keenya. Murtoo murtaa'ee dhufee hojiitti Hojiitti hiikuudhaan. Kanaaf nuti maal goona? Tokkoffaa nama meeqa qabu kan galu nama meequu danda'a ta'uu danda'a. Kanaatiif immoo eessa fa'ii seentariin lafitti dhandhee itti walitti qabuu dandeenyu. Eenyufaa immoo iddoo akkasii haa dhaqanii. Guyyaa meeqa haa kenninuufi. Loojistiksii kana akkamittiin haa argannu. Achi immoo gaafa dhufan immoo eessarratti walitti qabnaa. Eessatti simannaa goonaa fi kaampii kam keessa galchinaa. Kaampii sana keessatti immoo hammam turuu. Leenjii akkamitu immoo kennamaa fi leenjii siyaasaa akka inni hin taane. Ka dhaaba tokko akka hin baranne. Waa'ee mootummaa akka hin baranne. Waa'ee uummatatti deebi'anii nagaadhaan makamuu. Qalbiin isaanii wannoo dur ture sana keessaati uummatatti makamuudhaaf maal akka isaan barbaachisu. Bifa kanaatiin barnoonni akka isaanii kennamu. Kana ta'uu isaas immoo waan sun siyaasa akka hin taane akka hubatu, akka to'atu. Lafi isaan ciisan, waan isaan nyaatan, hammam akka isaan turan sirnaan qabamuu isaanii akka to'atu. Eega achi ba'aniin booda immoo filannoo maalii akka qaban. Isaan booda maalirratti bobba'uu akka qaban. Hamma dhumaatti waan isaan irratti bobba'an karoorsuu irratti tokko lama jennee teenye tekniikidha kun. Hojii tekniikaa kan jedhames kanaafidha. Hojiirra oolmaa isaati malee murtee siyaasaa miti. Kanaatiif gaafa dhannu nuti namoota waraanaa yookaan hooggantoota waraanaa haasofsiisuu hin dandeenyu. Haasofsiisuun persuade gochuun isaaniin amansiisuun hojii keenya miti. Hojii keenya kan jiru hin dhufna namoonni jedhan yoo jiraatan namoota sanaaf karaan akka isaa qabu. Makalaakaan maal gochuun akka jiru. Isa kana dhaabbileen qaamni mootummaas qaamni waraannisaa galu kunis kan irratti walii galee jechuudha. Kan irratti walii galee. Quba qaba. Quba qaba. Warra raayyaa ittisa biyyaa wajjin hin haasofne raayyaa ittisa biyyaa guyyaa kanaati hamma kanaatti karaa kanarraa iddoo akkasiirraa iddoo akkasiitti namatu nu dhufa. Kanaatiif raayyaa kanammoo iddoo sanatti arguu hin barbaadan karaa nuu gallakkiftuuf. Karaa nuu gad lakkisaafi meeshaa isaanii wajjiniin dhufu. Qawwee wajjiniin dhufu. Isinii wajjiniin yoo wal arga walitti dhukaasuu dhufa. Kun akka karaarraati hamma kanarraati nuu fagaadhaatii nu dabarsa. Jedhamee akka kanaatti waliin haasa'ame jechuudha. Isaanii wajjiniin. Bakka hundumaatti kana tole jedhanii isaanis immoo nu wajjiniin hojjetaniiru yeroo sana. Dhaaba lamaanuu keessaa immoo namni nu wajjiniin akka socho'ee kana akka inni nu gargaaru taasifameera. Nu gargaarre homaa nu hin goone nu wajjiniin deemaniiru. Dhaabi lamaanuu nu wajjiniin bobba'aniiru garuu galaas hin jedhanii, hin galinaas hin jedhanii, hin toles hin jedhanii, hin badaas hin jedhanii. Akka isaan nannaan qabne, akka isaan gara lachuutiyyuu akka isaan fedhi gaariin akka hin turre booddeedha kan nuti hubachaa dhufne. Kanaaf uummata duratti uummataaf jedhaniitu waadaa seenan malee wanta itti amanan sana akka inni hojiirra ooluuf qaamni lamaanuu fedhiin qabu ture jechuudha. Hojiirra oolmaa isaarratti qaamni lamaanuu nu bira hin dhaabbanne. Kana eegasiis gabaasa keenya irratti ibsineerra. Har'as kan waan dubbadhaan. Qaamni lamaanuu sirriitti nu bira hin dhaabbanne. Nu gargaarre. Akka waan hojichi hojii dhuunfaa kan koree tekniikaa san ta'e. Akka waan booda komeensaas gara keessan dhufe. Akka waan murteen sun kan koree tekniikaa ta'e iyyuu kan fakkeesse isaaniidha. Nuti kun murtee keenyadha. Nuti walii galee nuti akkana godhe kanaatiif jara kana bira dhaabbaddaa gargaaraa yookaanis immoo akkas godhaa jechuullee hin dandeenye. Kan keenya kan fakkeesse adeemsa isaaniiti jechuudha. Murtee kana akka waan nuyi murteessine otoo namni hin barbaadin utuu dhaabis hin barbaadin kan galchaa turre kan fakkeesse isaanii jechuudha. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo deeggaruudhaaf kan nuyi deemnu fakkeessuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo immoo nuyi mootummaa deeggaruudhaaf kan deemnu fakkeessuudhaaf yaalii guddaa godhanii nurratti bobbaasan dhugaasaa yoo dubbanneef. Maqaa keenya balleessuudhaan nurratti bobbaasan. Qaama lamaanuu irraati. Qaama lamaanuu irraa. Nuyi garuu maallaqa keenyatti baafne yeroo mataa keenyatti baafne utuun hojiirra jiruutan hojii koo
bifa addaatiin halkaniif guyyaa hojjedheen waan xumuruu narra jiru hojjedheetan xumureetan ani gara hojii sanatti kanan seenee jechuudha. Bobaa liitirii tokko too nuun bitin yookaan konkolaataa tokko too nuun kireessin yookaan waan nyaannee deebinu shaayii tokko buna tokko osoo irraatii hin dhugin an keenyayyuu waan qabnu lafa bulchinu gaafa dhabnullee waan ofii keenya waan maatii keenya waan ijoollee keenyarra jireenya keenyarra bultoo keenyarra kunne ittiin ijoolleen kun akka isaan as ga'an gooneerra lafa isaan bulan illee mijeessuudhaaf illee gooneerra. Kana gochuu keessatti hin gaabbitu? Hin gaabbu'an maaliif nageenya biyya koo keessa buusuudhaaf sabi koo kan nagaa argatu gochuudhaaf waan humni koo danda'u hundumaa qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan hojjechuu kootiif takkaadhumatti hin gaabbu. Sanaan booda erga gara mooraa dhufanii booda summii nyaachifaman mootummaadhaan jedhame immoo bal'inaan haasa'amaa ture. Mee isa sana irraati immoo ammam quba qabdu? Wanti haasa'amin hin jiru. Wanni guddaan badiin guddaan raawwatame keessaati tokko gaafuma achi ol deebinuyyuu karaa amatti nyaatanii yookaanis immoo fayyadamanii waan as ga'an illee sirriitti hin mijeessine mootummaan. Kanallee gochuudhaaf mootummaan qophii hin qabu jechuudha simachuudhaaf. Qophii hin qabu miti. Utuu waraana ta'e qophii hin qabu. Utuu waraana ta'e nama 800 waraanuudhaaf, balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf, itti duuluudhaaf birrii miliyoona meeqatu ba'a? Birrii miliyoonatu meeqatu ba'a? Miliyoonni meeqa ammoo yoo ba'e hin danda'ama? Hin danda'amu. Riphee lolaa akka kanatti badee hin beeku, hin badu. Nagaa qofaadhaan yoo galee gala malee riphee lolaa humni cabsee hin beeku. Yeroo 10 du'u 20 immoo dhufee bula. Kaayyoon sana yoo cabsite malee hin danda'amu. Kaayyoo sanaaf gaaffii sanaaf deebii yoo kennite malee hin danda'amu. Kanaatiif keessumaati waan nama dhibu keessaati ajajoota waraanaa fi namoota siyaasaa mootummaarra jiran gidduu garaagarummaa guddaa argine nu yeroo sana. Namoonni waraanaa namoonni tokko maal jedhu nuyi harka keenyarraa cubbuu oolchitanii namoonni kun galuun isaanii nuuf gaariidha. Nus obbolowwan keenya ajjeesuu jaallannee miti. Kanaatiif galuu isaanii nu hin deeggarra. Yoo konkolaataa barbaadan isiniif kennina. Waan barbaadaniin isin bira dhaabbannaa kan jedhan turaniiru ajajoota waraanaa keessaa. Mootummaa keessaa garuu waan akkasiin arginu turre dhugaasaa dubbachuudhaaf. Warra siyaasa hoogganan keessaa immoo waan akkasiin arginu turre. Kanaatiif lafa waan eegne irraati waa arganneetuyyuu lafa waan guddaa eegnu irraati immoo homaa dhabne. Yeroo sana jechuudha. Kanaaf egaa wanta ture keessaa wanti hamaan rakkoon ture keessaati eega dhannee kaampiitti galchineen booda daawwachuu nu dhowwane. Nuyi karoora keenya keessatti baafanneerra. Waan isaan nyaatan, uffata isaanii, bishaan isaanii, iddoo bultii isaanii, yaala isaanii kana hundumaa hin to'annaadha kan nuti jennu. Torban 2 yoo xiqqaate yookaan torban tokkotti namoota dabareedhaan ergine ni to'anna kan jedhu ture. Dhannee jennaan ol nu galchuu dhowwan. Abbaa Gadaa taane, Jawaarfaa taane, Abbootii Sinqee namoota adda addaa taane koree sana nama 71 sana keessaati namoota gartuu tokko filannee gaafa erginu ol nu galchuu didan. Mootummaatti as bilbilaa achi bilbilaa ayyama gaafannaa achi ayyama gaafannaa nu dhowwatan. Kanaatiif waan iddoo sana keessatti taa'aa ture hubachuu dadhabne at some point. Waan hojjetamaa ture nu jalaa dhoksan. Kanaatiif isaan yeroo bilbilan waan biraa nutti himu, mootummaan yeroo bilbilu waan biraa nutti himu. Ija keenyaan bakka sana geenyee akka hin to'anneef akka hin ilaalleef immoo aksesii nu dhowwatan. Kanaatiif gaafa summii nyaatan jedhamu kana ani akkuma tasaa naqamteerran ture. Pirezidaantiin Obbo Lammaa turan yeroo sana Obbo Lammaa ayyama gaafadhe Jimmarran deema akkan achi deemaa jiru itti naa hima ayyama naaf kenna akkana ayyama naa taasisa amman deemaa jedhee Jimmarra bahee osoo hin deemaa jiru natti bilbilame hin deemini hiriirri irratti bahaa jira waan jedhu na qaqqabe.
Ijoolleen summii nyaatan kan jedhani ammadha. Ganama kanadha kan wannoon shaayeen kan dhugame. Osoo sa'aatii murtaa'e hin gahin immoo hiriirri maqaa Jawaar kaasanii hiriirri bahame. Hiriirri sun akkamitti qindaa'ee eeguutu waamee summii nyaachuun isaanii immoo maaliin beekame yeroo gabaabaa sanatti immoo akkamittiin yeroo sanatti immoo achi ga'e inni jedhu migaa nu shakkisiise jechuudha. Kanaatiif ani achi deemaa kanan ture dhiisee tan deebi'e jechuudha. Wanni kuni wayi tokko of keessaa qaba. Kanaatiif haala isaa tasgabbeessinee deemna jennee haalli isaa eega tasgabbaa'een booda dhaqne egaa akkuma nammas hin jedhudha. Wanta nuyi argachuu dandeenyu waan ifaa hin turre. Nyaataniiru jechuufis hin nyaanne jechuufis murteessuu hin dandeenyu. Gaa argachuu hin dandeenya. Because yeroo sanatti bakka sanatti argamne qaama investigationii sana ta'uutu nurra ture. Qaama sana ta'uutu nurra ture. Nutu fide ijoollee kana booji'amanii nufne yookaan bifa biraatiin madaanii madoo ta'anii hin qabamne gootota keenya galfanna jenne sirnaan galfanna jenne dhadhaa dibne farda yaabsifne gootadha dhuguma akka gootaatti galfanna jenneeti kan nuti dhaqne. Kana mootummaatti jalqabaa gamne eessatti akka simannu eessatti immoo simannaa sadarkaa godinaatti akka goonuufi akkamittiin sadarkaa biyyoolessaatti akka goonu immoo kana hundumaa karoorsineetti kennine jenna mootummaan hin fudhadhu jedhe kana. Kana hin fudhadhu simannaa maal jettan kana dhiisa eega nuti karoorfannee eega finnee eega walakkaa geenyeen booda waa'ee karoora keessanii maal jettan kana dhiisa simannaa waan jedhamu kana dhiisa magaalaa akkasii maal kana jedhamu kana nurraa dhaabaa jedhan. Kanaaf gar lamaanuu deeggarsa hin arganne wanni kun. Deeggarsa hin arganne karuma karaa isaanii danqaa uumuudhaaf yaalanii kanaaf waan sun hin gufate. Hagammaatti waa'een ijoollee summii nyaatan jedhame sana wanti beekame hin jiru jechuudha. An dhugaa isaa dubbachuudhaaf waan hin beeku hin qabu. Odeessi sirriitti nu ga'eera. Turre summii nyaataniiru kan jedhu karaa mana yaalaa nuyi tokkoffaa ispeesimenii isaa gaaf sana saampilii waan sanii fudhatame yeroo ilaalamu haga dhumaatti to'achuudhaaf aksesiinsa nuu uumamu ture. Kanadha kan nuti gaafanne nuyi. Tokkoffaa dhiiga isaanii irraa ta'uu wantoota irraa fudhatan laaboraatooriitti ilaalaman san keessatti nuyi qooda fudhachuu qabna. Akkaataa tiraansipaarantii ta'een immoo waan sana beekuu qabna kan jedhu jabeessinee hordofaa turre. Garuu karaa hundumaanii waan isaan dhokate jechuudha. Kanaatiif allegeeshiniidhuma asitti mootummaan waan biraa haasaa isaan immoo achi immoo waan biraati haasa'u. Kanaatiif sirriidhas dhugaadhas jechuudhaaf dhugaa mitis jechuudhaaf nu rakkise. Amma gaa gara xumuraatti yeroo dhufnu haalli keessumaatti yeroo ammaa biyyattiin jirtu gama Amaaraatiin rakkoo gurguddaatu dhaga'amaatti jira. Gama TPLF fi ODPdhaan yeroo laallu walgaarreffannaan dhalachaatti jira. TPLF fi Adeepaa gidduu rakkootu jira. Gama kaaniin immoo gara lixa Wallaggaa yoo ilaalle ammas uummati sun nagaadhaan ba'ee galaatti hin jiru. Gujii keessa akka kanadhaa. Walumaa galatti haalli jiru duumessi jiru kun yaaddessaadha. Akka dhaaba keessanitti akka paartii keessanitti inni kun tasgabbaa'ee biyyattiin gara fuula duraatti tarkaanfachuudhaaf abdiin jiru maal fakkaata? Ilaa wanti jiru haalli amma mudate kun biyyattii keessatti taateewwan kanaan dura mudataa turan irraa baay'ee guddaadha jedhee fudhadhuan yoo sirriitti yoo laalleef jechuudha. Guyyaa tokkichatti irreecha irratti namni dhibbaatamaan lakkaa'amu dhumee boollatti nammee lubbuu meeqa wareegneerra. Lubbuu Oromoo waan ta'eef lakkaa'amu kun. Har'a garuu namoota 60tu du'e jedhanii iyya biyya kana keessa jiru laala. Achiitti uummata harka isaa duwwaa ba'e rasaasaan tumanii boollatti gannaqanii bishaanitti gannaqanii dhume. Saba tokkicha, uummata tokkicha. Silaati duguugiinsa sanyii jedhamee kan waamamuun irra jirus akkasii fa'i.
Maaliif sabi dhume suni saba tokkicha. afaan tokkicha dubbata. Har'a garuu bakka hundumaa irraati saba jiru. Har'a garuu poolisiin du'eera, Oromoon du'eera, Amaarri du'eera, Gaamoon du'eera, saboonni biraan du'aniiru wal makaadha. Kiristaanni du'eera, Islaamni du'eera, masgiidi gubateera, bataskaanni haleelameera jedhu waan akkasiitu jira. Yeroo kana wal bira qabnee ilaallu sagalee isaa wajjiniin walitti hin dhufu. Namni 60 du'uun xinnaadha jechuu koo otoo hin taane haala nu mudatee keessaa as dabarree wajjin sabni tokko qofaan fudhatee ba'uun qabu. Sabi tokkichi yeroo inni itti dhume miti kun. Miidiyaa irratti garuu akkasitti deemamaa jira. Gambeela keessatti guyyaa tokkichatti namni 100 meeqa dhumeera. Guyyaa tokko keessatti sabi tokko anyuwaa qofti. Kanaan dura Sidaamaa keessatti waggaa baranaa kana ji'a darbe kana keessa nama meeqadha kan dhufu. Nama 200 ol du'eera. Sidaamaa keessatti qofa sabni tokko qofti jechuudha. Duguuginsa sanyii kan jedhaman silaati isaan kana warra akkasiifaa ture. Qimaanti keessatti maaltu ta'e? Ijoollee xixinnoo waggaa meeqa akkaataatti lafarra harkisanii akkaataatti ajjeesanii harkineen viidiyoo isaan agarra. Haala suukanneessaa mucaa xiqqaa tokko lafarraa harkisanii dhagaadhaan maaliin kukkutanii yeroo kana hundumaa ija keenyaan ilaalee bira dabarre. Haalli suukanneessaan kana caalu hin jiru. Inni ammaa kun isa sanaa wajjin kan wal madaalu. Garuu kuni adeemsa isa duraan ture sanatu har'a dhufee kaalmineeshinii isaati kun lafisaan asitti xumuramuu qaba kun. Kuni sadarkaa isa dhumaa nu itti hiika karaa kanaa ittiin argannudha. Sabboonota Oromoo ittiin balleessuudhaaf, ittiin maqaa balleessuudhaaf, hooggantoota Oromoo ittiin maqaa balleessuudhaaf, dhaabbilee Oromoo ittiin maqaa balleessuudhaaf, qeerroo Oromoo ittiin maqaa balleessuudhaaf, poolisii Oromoo ittiin maqaa balleessuudhaaf, guutummaadhumatti Oromoo waan jedhamu biyya kana keessatti bulguudha jedhamee akka ilaalamu taasisuudhaaf carraan nuyi qabnu ammadha jedhaniitu keessaa alaan beekaaf wallaalaadhaan isa barate isa hin baratin isa magaalaa isa baadiyyaa ta'anii miidiyaadhaan waan qaban risoorsii qaban hundumaa sochoosanii ittiin itti deemaa jiru. Kun kaayyoon isaa tokkitti isa kaleessaa sanatti nu deebisuufidha. Waan biraan hin jiru. Olaantummaa isa kaleessaa sana. Aangoon kun amma gaasaan akka isaan yaadanitti an Oromooti. Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye. Sababii kanaaf biyyi badeera. Kanaatiif amma aangoon gara keenyatti deebiti. Kun immoo hundumti isaa kan inni dhufe federaalizimii isaaf dandeessaa kun hojiirra sababii ooleefidha. Kun haa badu, kun haa dhaabbatu. Isa durii sanatti deebina. Daangaan naannolee gidduu jiru kun waa'ee naannoon kun haa badu. Paartileen sabummaadhaan ijaaraman haa badani. Paartiin hundumtu walitti baqu. Hundumtu afaan tokko haa dubbatu. Hundumtuu bakka amantaa tokko haa dhaqu. Nyaata wal fakkaatu haa nyaatu. Uffata wal fakkaatu haa uffatu. Isa durii sanatti tokkummaa keenya eegganne Itoophiyaa taanaa isa jedhutti nu deebisuudhaaf jechuudha. Kana waggaa 50 dura dhiifnee dhufne. Tolammoon dhufne gatii guddaatti baasnee dhufne iddoo kanatti. Kanaaf haalli amma biyya keessa deemaa jiru kuni haala kanaan dura nu mudate irraa adda ta'eetu hin taane siyaasa keessatti garuu yeroo murteessaadha jedhanii duula isa dhumaa yeroo isaan itti geggeeffatanidha. Kanaatiif Oromoonis kana beekuu qaba. Duulli kun irraa dhaabbachuu qaba. Egaa gara xumuraatti finnaatee akka saba Oromootti sabni Oromoo haala kana keessatti haala hamtuu kana keessatti maal gochuu qaba bahaa dhihaa kaabaa kibbaa akkasumas immoo mootummaan immoo haala kana keessatti maaltu irraa eegama? Wanti gochuun irra jiru ilaa amma waan nama dhibu keessaati. Dhaabbileen siyaasaa sabummaadhaan ijaaraman jiru. Abin amma sabummaadhaan ijaarame. Dhaabbilee hedduunis sabummaadhaan ijaaraman. Waa'ee isaanii namni kaasu hin jiru. Isaan sabummaan ijaaramuun sirriidha. Oromoon sabummaan ijaaramuun isaa sirriidha. Isaan sabummaan yoo ijaaraman iyyuu tokkummaa Itoophiyaatiif deemu. Oromoon immoo sabummaadhaan yoo ijaarame Itoophiyaa diiguudhaaf deema. Kanaatiif namni gara biraan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam kaleessa yeroo aangoorra yeroo ture kan isaa rakkinan qabu. Ansaa abbaa dabaree miti.
Oromoon yeroo maqaa Oromootiin yeroo iddoo sana yeroo qabatu abbaa dabareetiin ni amma. Inni sun biyya inni kaan biyya jaara gaafuma Oromoo gaafa ga'u biyya diiga. Waan Oromoo ta'e waan Oromummaa ta'e hundumaa diiguudha. Mormuudha wanti qabame amma. Kanaatiif muummicha ministeeraatii jalqabamee irratti duulama. Isarraatii jalqabee utuma illee Oromoon komachaa jiru. Utuma Oromoon Oromoon komachaa jiru. Nuuf dhaabbachaa jiru mirga keenya iyyuu dabarsee kennaa jira. Utuma jedhee Oromoon komachaa jiru. Garuu moo maquma isaatiin Oromoo ta'eyyuu gaarii ta'eyyuu Oromoon Oromoodhuma akka isaaniitti. Kanaafi muummicha ministeeraa jalqabee paartiilee Oromoo hunduma tokko gaariidha namni kan isaan jedhanii jiru. Paartiilee Oromoo keessaa tokko gaariidha kan isaan ittiin jedhanii jiru. Hoogganaa Oromoo keessaa tokko namni isaan gaariidha ittiin jedhanii jiru. Poolisii keessaa tokko kan ittiin jedhanii jiru. Gar tokko nama fakkeenyaatiif poolisii maalii qabna poolisiin Oromoo duwwaa ta'ee jedhu. Amma dheengaddamoo maal jedhanii haasa'u poolisii namoota du'an kana keessaa poolisii 5tu du'ee jedhu. Poolisii keessa Oromoon hin jiru jedhu. Eessaa dhufee Amaarri hin jiru jedhu eessaa dhufee du'e. Gar tokkoon hin jiru keessaa dhabnee poolisiin yoo Oromoo duwwaa ta'ee jedhu. Eega du'e Oromoo du'e jechuudha kaammas. Garuu gaafa du'u immoo Amaara ta'a. Kana jechuun waanuma Oromoo ta'e hin fudhannu. Yoo ta'e muummicha ministeeraa taate hin fudhattu. Yoo ministeera taate hin fudhatan. Yoo ministeera taate hin fudhatan. Yoo pirezidaantii naannoo taate hin fudhatan. Pirezidaantii naannoollee haan fidanii nu muuduu barbaadu. Shimallis irratti akkaataa isaan itti duulaa jiran hin argita. Shimallis waan nu gaasa'e. Sirna nafxanyummaa hin turre moo maali? Sirna nafxanyummaa hin cabne moo maali? Sirna nafxanyummaa tureera. Afaan tokkoon fakkeenyaatiif TPLF fi saba Tigree addaan baafnee ilaaluu qabnaa jedhu. Inni sun hooggansa maqaa Tigreetiin saamee balleessee jedhu. Uummati Tigree garuu addaa jedhu. Yeroo nuyi nafxanyaan Amaara bakka hin bu'u maqaa Amaaraatiin biyya saamee biyya balleessee sirni nafxanyaa tureeraa. Sirni nafxanyaa kunii rukunneerraa ammas immoo isee jalaan ka'uu barbaaduu irratti duullaa yeroo nuyi jennu nafxanyaa jechuun Amaara jechuu keessanii jedhu. Ofii isaaniitii garuu haati jechuun Tigiree jechuu keenya mitii jedhu. Kanaaf wanti hundumtuu hiikisaa adda ta'a gaafa Oromoo bira dhufu. Kuni garuu biyyattii gara fuulduraatti hin deemsisu. Iddoo nu kaa'an sana ammallee sirreessuu qabu. Kanaaf anaan kanatti mul'atu Oromoon poolisiis yoo ta'e, bulchaas yoo ta'e, dhaaba siyaasaas yoo hooggame, daldalaas yoo ta'e, muummicha ministeeraas yoo ta'e, eegus yoo ta'e, abaarsoo fi jibba keessaati alan ta'u. Kana baqatee jalaa ba'uu hin danda'u. Eewun yoo ta'e immoo jibba manuma irratti duulama. Kanaaf tokko ta'uu qaba dirqama. Ormi tokko taasiseera inni garaagara yoo deeme eessayyuu hin ga'u. Tokko ta'eyyuu rakkachuuf jira. Kanaafi duulli geggeeffamaa jiru amma dhingada gaazexeessaan tokko maal jedhee dubbata miidiyaa isaanii irraati. Dhaabni Iskindir Naggaa dhaabee kuni Oromummaa isa jedhu cabsuudhaaf dhaabbatee jedhe. Ifatti nutti himan. Iskindir waan tokko hojii gara biraas hin qabu Oromummaa morma. Oromoodhuma morma. Waan Oromoon qabe lafa Oromoon ejjete waanuma sana mormuudhaaf uumame nutti himan isaantu nutti himan. Akkuma kanaa isinis immoo jala dhaabbadhaa lafa jiranitti jedhu. Namoota Oromiyaa keessa jiran gurmaati ofirraa ittisaa jedhu. Gurmaa'uudha ijaaramuudha. Amma Adaamaa keessa nama 10,000 yookaan nama 15,000 ta'u Oromoo hin taanetu gurmaa'ee Oromoo miliyoona meeqa naannoo sana jiru lolee cabsuudhaaf deema akkasaa yaadanitti. Lolee eenyummaa isaa olaantummaa isaa irratti kabachiisee jiraachuu barbaada. Kanaaf waamicha gochaa heerumma isaanii. Kuni uummata naannoo sana jiraachuu fi itti gaafatamummaa dhabuudha. Itti gaafatamummaa dhabuudha kun.
ofiisaaniitiif yokka bira ta'anii biyya alaa jiraatanii uummata sanaan dhiiga uummata sanaan aangoo barbaaduudha kun. Garuu sirrii miti. Dhuguma uummata sanaaf gadduu dhiisuu isaanii nama gaddisiisa. Uummati sunis immoo gowwaadhaa jedhee yaadu'an. Oromoo miliyoonota lakkaa'amu walakkaa taa'ee qawwee bitadheensi lola jechuun amma akka isa deemsisu ani hin beeku. Kana godhas jedhee yaadu. Uummati kun akka isaa yaadanis miti sammuun isaa amma sanas immoo dhiphoonatti hin fakkaatu. Biyya sana keessatti turate, biyya sana keessa jiraate, risoorsii biyya sanaaf iddoo sanatti argame, saba sanaa wajjin karaa adda addaa waliin hariiroo uummatee jiraateera. Kana hin barbaada jedhee yaadu. Uummanni Oromoos isaan sana ilaalee warra jibba facaasan sana ilaalee uummata gara biraa bifa biraatiin ija biraatiin ilaala jedhee yaadu. Kanas gochuu hin qabu. Kaleessa yeroo guutummaa Somaalee keessaa yeroo ari'amee yeroo ba'u Oromoon Somaalee tokko naannoo isaatiin ariine gochuus hin qabu. Ammallee akkuma kana gochuu qaba. Waan baay'eetu hojjetamaa jira. Dogoggorsuudhaaf waan baay'eetu hojjetamaa jira. Tuttuqaa baay'eetu irratti ka'aa jira. Tuttuqaa sana garuu hunduma isaa ogummaadhaan qabuun barbaachisaadha. Ogummaadhaan qabuun barbaachisaadha. Tokkummaa isaa eeggachuun barbaachisaadha. Namu saba biraas haa ta'u eenyuun akka hin tuqne baay'ee of eeggannoon barbaachisaadha. Yoo kana darbee yoo dhufee yoo rakkoo ta'e duwwaa ofiisaa ofirraa ittisuun ofirraa faccisuun dirqama yoo ta'e duwwaa rakkoo keessa yoo seene malee fedha isaatiin Oromoon hin seenaa jedhee hin amanu. Adaamaatti waan sana hundumaatu argu iddoo biraattis haa ta'u fe'anii fidanii namootuma achi jiran duraan gurmeessan wajjin walitti qabanii qeerroo achi jiru irratti duula geggeessan sana nama nagaadhaan hiriira deemaa jiru irratti haleellaa uuman sana waan akkasiirraa lammatatti deebi'u jedhee yaadu. Itti deebi'uus hin qaban. Warri kana godhu dhugumatti dogoggora akkasii lammata hin uumu jedhee yaadu. Dogoggora akkasii uumamuu hin qabu qaama kamiiniyyuu barbaachisaa miti. Egaan Obbo Baqqalaa Garbaa hooggansaa olaanaa Koongiresii Federaalistii Oromoo carraa qabdan keessaatii biyya gamana dhuftanii yeroo keessan dhiphoo kana keessaatii fudhattanii bakka kanatti argamtanii gaaffiif deebii bal'aa kana nu wajjin taasisuu keessaniif baay'ee guddaa isin galateeffanna. Fayyaa ta'eetillee galatoomii waan naaf hirteef. Egaan daawwattoota keenyaa kan hagammaatee daawwataa turtan gaaffiif deebii Obbo Baqqalaa Garbaa waliin taasisaa turredha. Sagantaa biraan immoo hanga deebinee wal arginutti gama kootiin nagaatti.